Dhiira sadii ta'anii halkan natti taphachaa bulu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti seeraan baradhee ergan xumuree booda bara sanatti qabxii guddaa galmeessisuu mitiitii kutaa 12ffaa darbuun iyyuu waan ajaa'ibaa raajii bara turetti bara 1990 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabxii guddaa akka aanaa yookiin immoo godinaatti taane akka biyyoolessaatti fideen barnoota fayyaa yookiin immoo meedisiniidhaan yuunivarsiitii Gondar nagahee barachuun eegale. Haatii fi abbaan koo yeroo sanatti namoota qabeenya gurguddaa qaban jireenya magaalaattis qanansiisanii kan nu guddisanidha. Maarreegaa kanaan otuun yuunivarsiitii Gondar barachaa jiruutii baruma sana carraan iskoolaarshiippii barattoota 24 barnoota fayyaa waliin eegalle keessaa barattoota afuriif biyya hambaa yookiin immoo Ameerikaa deemuun ni argama. Anaanis yuunivarsiitii guddaa akka addunyaalessaatti baay'ee beekamaa fi jaalatamaa ta'e na dhaqqabee sanaafillee haala kannaaf mijeessu namni biyyaa argamee yeroo muraasaatiif isa bira boqodheen sanaan booddee yuunivarsiitii kana seeneen barachuun jalqabe. Maalis yoo ta'e biyya ormaadhaatii biyya ormaa kanatti dubartii ta'anii immoo cimanii hanga dhumaatti deemuun wanta nama barbaachisuuf namumti beekamtiidhaan maatiin wal na barsiisanii ofitti na fudhatee haalota garaagaraa naaf mijeesse kuni yeroo garaagaraatti magaalaan ani baradhu dhufee ayizoo jabaadhu naan jechuun na jajjabeessee ana biraatii deebi'u jalqabe. Ofii akkanuma barnootaan kana duratti nama cimaa turee fi karaama kanaan mootummaan gara biyya hambaatti ergee barnoota isaa xumuree gara biyyaatti deebi'ee hawaasa isaa tajaajiluu kan qabu haa ta'uutii garuu barnoota sana addaan kutee jireenya gara biraa keessa seenuun hojii biizinasii dhuunfaa isaa irratti sa'aatii sanatti nama bobba'e ture. Tarii nama du'e kaasanii hamachuun ulfaataadhaatii namni kun yeroo ammaa kanatti boqoteera. Yeroo sanatti biyya yookiin immoo magaala jiraatu keessatti namni kun mana bitatee kanfaltii manaallee ofirraatii xumuree jireenya gaarii nama jiraachuu jalqabedha. Haa ta'uutii garuu gaa'illi akkanatti dubbatetti si'a 3 yaale kan inni yaales namootuma adii yookiin immoo faranjoota biraa ture. Dhumarratti haadha manaasaa sadaffaa waliin erga walirraatii adda bahaniiti ani gara biyya sanaatiin godaane. Haadha manaa 3 fuudhus haa ta'uutii garuu dhala tokkollee hin arganne. Jaalalli inni dhala godhachuuf qabus adda ture. Maarree ani isatti nan heerumaa miti abjuudhaanuu isa waliin halkan tokko nan bulaa guyyaa tokko yaadeen hin beeku. Namni kun umriidhaan nama anaan dhalchuu danda'u rifeensi irraa dhume boorciinsaa dhiitaa ta'e gonkumaa karaa kamiiniyyuu waliin ta'uu kan nuti hin dandeenyedha. Haa ta'uutii garuu carraa jireenyaaf namatti hin erginiitii guyyaa tokko barnoota baradheen qayyabachaa ooleen hiriyoota waliin barannu waliin gara daandiitti baheen taphachaa kokkolfaa otoo hin jiruu konkolaataan poolisoota baqachuun saffisaan imalaa jiru humna cimaadhaan anatti bu'uun miilli kiyya gara fuulduraatti tarkaanfachaa jiru battaluma cabsee hospitaalan galee. Namni na beeku namni nani beeku hiriyoota na waliin barataniin alatti nama kana dhawaan na ta'eef na hawaamaa jedheen yeroon waammadhu fiigee bakka hin jirutti naaf dhufee hospitaala mootummaan na yaalchisu keessaa na baasee gara hospitaala dhuunfaa magaala inni jiraatutti na geessee miila koo na waldhaanu eegalee. Deemsi jireenyi koo fashalaa'uun yookiin immoo kufuun balaa konkolaataa kana booddeetii eegala. Lafeen koo kan miila bitaa gubbaarraas gajjallaarraas cabee foon qofti walitti qabdee otuu akka biyya keenyaa ta'ee battalumatti miilli kan citu kan ture. Haa ta'uutii garuu ispeeshaalistoonni gurguddoon biyya kana keessa waan jiraniif homaa rakkoon qabu obsa fudhata malee lafeen kun deebi'uu ni danda'a jedhanii maallaqa barbaachisu gaafatanii innis yeroo sanatti illee maallaqa guddaa kan ta'e akka biyya keenyaatti immoo bara sana toon taane bara kanallee manaa fi konkolaataa maallaqa namaaf bituu danda'uun mana yaalaatti baatii 6 deddeebisuun maatii kiyya homaa hin yaadda'inaa jechuun na wal'aansisaa ture. Turtii baatii 6 booddee
jilbi koo fedhii kiyyaatiin abboomamuu eegaleem. Bakka kanatti nyaataa fi kunuunsa sochii guddaa gochuu dhiisuu wanta barbaachisuuf barnoonni kiyyas yeroo makanatti addaan citee mana jireenyaa nama kanaatti jireenya koo dabarsuun jalqabeem. Namni kun mana jireenyaa mataa isaanii qaba. Maddiitti immoo namoonni adii yookiin immoo faranjoonni lama kareeffatanii kan jiraatanis kan inni kireessu ni jira. Nama kana waliin jechuun nama biyya koo kana waliin galgala ni dhugu, ni aarsu, ni utaalu, ni sirbu, kan isaan hin goone tokkollee hin jiru. Maali yaa Waaqayyo, biyya kana immoo maaltu jira jedheen isa jaarsi utaalu ajaa'ibsiifadheen baay'ee na dinqisiise. Haa ta'uutii garuu wal'aansi nama kanaa booddee irratti gara biraatti jijjiiramuun namoota kana waliin namni kun wal ta'uun amma immoo akka miilla isheetti bu'een baatii 6 hin wal'aanneef mucaa kana naaf qabaa jechuun miila koo isa na dhukkubu fi isa fayyaa namoota mana sana jiraniitiin qabsiifatee dirqiidhaan wal qunnamtii saalaa na waliin raawwachuu eegaleem. Baay'ee natti ulfaata tureem. Maal ta'a bara jireenya koo keessatti carraa barnootaa kana argachuun dhabeera ta'e jedheen of abaareem. Sana qofaa mitiim. Hiriyoonni isaa maal ree si qofaa dhaaree nuyis qabnee deddeebisaa turre jechuun dabareedhaan halkan na iyyisiisu jalqabaniim. Biyya hambaa deemeen waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti daandiin jireenya koo barnootarraatii gara dhiphinaa fi boo'ichaatti jijjiirameem. Sana qofaa mitiim. Yeroo nanitti barnoota kiyyaa wiizdroo guutuu guyyaansaa wanta na jalaa darbeef barnootatti deebi'uu hin dandeessun jedhameem. Kunis gadda otoo hin taane mardoo jireenya koo isa gara biraanatti ta'eem. Yeroo kanarraatii kaasee namni kunii fi hiriyoonni isaa dubartoota gara biraallee kanfalanii diidaa fidanii dhufuun halkan na fuulduratti wanta dhaloonni si'a kana moobaayiliirraatii ilaalu wal qunnamtii saalaa jibbisiisaa ta'e raawwachuu jalqabaniin wanta isaan irratti raawwatanii na fuulduratti argisiisan oolee otoon buliin guyyoota biraa immoo gara kiyyatti darbuun haalan taaneen ana waliinis ciisuu eegalaniin ani manaatii taak tokkollee gadi ba'uu hin danda'u. Miila kee gonkumaa hin sochoosiin hin jedhameeraam. Sibiilli anatti hidhames ni jiraam. Barreessuun anaaf bara baay'ee ulfaataadhaam. Otuma nan badan jedhee garatti hin badu hin qabu. Namni hin beeku tokkollee hin jiru. Namni kun yoo barbaade kana hundayyuu ana ta'eenii silaa yoo na caccabdee daandiirra jirtaa. Mootummaan magaala kanaatti si gateeraa. Ani garuu maallaqa doolaara hamma kanaa sitti baaseen si yaalchisaa jira. Kana gochuun sitti ulfaateetii jechuun fincaanillee asii gadi narratti firfirsuun natti fincaa'aam. Yaalarra otoo jirru maaloo yoo dandeessa ta'e gara biyyaatti na galchiin jedheeniin. Baay'een kadhadheem. Innis yoo gara biyyaatti galtee rakkoon miila keetti deebi'uu ni danda'a. Biyya galtee immoo haacitu jedhamuu keerraa asuma na waliin jiraachuu siif wayyanaan jedheem. Yeroo kanatti ani haa ta'u biyya galeen maatii koo ija isaanii argeen miili kiyya anarraatii haacitu kan ani barbaadu mana kana keessaa bahuudha jedheen gaafadheeniim. Yeroo kana namni kun mana kana keessaa bahuu miti guyyaa 2 walitti fufinsaan mana yaalaa deemuu dhiisuun maal akka ta'e sittin argisiisanaan jedhee torban tokkoof mana yaalaa otoo hin deemiin manuma keessa na tursiise. Miili koo kan fooyya'aa ture natti deebi'uun na gubuu na iyyisiisuu na maraachuu eegalee. Xiqquma yoo socho'e sibiilli qaama koo keessaa foon koo kukkutaam. Lafee koo suphamaa jiru battala cabsaam. Kanaan dhukkubbii isaa dadhabeen maaloo du'uufin jedhaa yookiin miila koo narraa kuchisiisi yookiin immoo na wal'aansisi jedheen hin gaafadheeniim. Yeroo kanatti namni kun tole jedhee geesse na wal'aansisee baatii 6tti naaf socho'ee waggaa tokkotti hanga tokko lafa ejjechuuf yaalii godheen waggaa 2ffaarratti garuu miili koo guutummaa guutuutti naaf fayyee. Rabbiif galanni haa ta'u. Haa ta'uutii gaa yeroo kanatti namni kun ati magaala kana jiraachuuf eeyyama waggaa 2 olii waan hin qabaanneef tarii mana kana keessatti poolisiin illee yoo si arge yakkamtuu waan si godhuuf haadha manaa kiyya ta'uun dirqama keetinaan jechuun haadha manaa isaa na godhee formiiwwan gugguutamuu qabanis na guuchisiisee hiriyoota isaa kana lamaan irree
ofirraatii baase. Anisaaf haadha manaa ta'uun koo filannoo gara biraa waan hin qabneef biyya kana keessatti garatti hin galagalu akkatti hojiin hojjetamu tokkollee waan hin beekneef barnootaallee na barsiisi jedhee jennaan lakki biizinasii kiyya naaf hordoftaa ani sadarkaa hanga kanaatti baradheen hiyyummaa malee waggaa amma kana magaala kana keessa taa'een wanti dabaladheeru hin qabu atis daandii kanarra waan deemtuuf kanarra yoo dandeesse naaf dahiitii qabeenya kiyya hundasaa aalii fudhadhu naan jedhee abdiin barnootaaf hin qabu ciminni fiigicha koo waggaa 14 olii harka nama kanaatti daaraa ta'ee anis otoo hin jaallatiin haadha manaa isaan ta'ee maatii koof maallaqa kutee haga ta'e ni ergaafi isaanis akkananii jireenya gaarii jiraachaa jiruu fi fayyaan koo guutummaa guutuutti naaf deebi'eetti yaadanii anarraatii waa ta'ellee eeguu jalqabanii maaliin isinitti maa turtii kana keessatti haalli koo guutummaatti jijjiirame nama kanaaf nan daha jedheen yaalii godheen haa ta'uutii garuu dahuu hin dandeenye xuraa'ummaa ofiif na barsiisee ammallee otoo addaan hin kutiin namni kun yoo barbaade qaama saalaa isaatiin yoo barbaade immoo meeshaatiin yoo barbaade karaa teessuma koo yoo barbaade immoo karaa gara biraatiin akka hin taane nattaasa'uun sammuu koo xureesse. Kanaan turtii waggaa 7 mana isaa keessaa baheen sa'aatii tokkoofillee diida otoo hin turiin waliin hin dabarse. Turtii waggaa 7 booddee rabbi na gargaaree namni kun sukkaarrii fi dhiibbaa dhiigaansaa baay'ee ol ka'uun dhiigni sammuu isaa keessatti karaa bitaa dhangala'aa. Baruma sana mana yaalaa geessamee sammuunsaa baqaqsamee dhiigni keessa jiru keessaa yaasifamee gara baatii 2 koomaa yookiin immoo haala hin dubbanne keessa ture booddee irratti garuu dammaqaa. Yeroo dammaqu kanatti ture namoonni isa beekan kanaan booddee namni kun kan horaa hin fakkaatu hundumaafuu jireenya kee balleesseera dookumentiiwwan hafan kan gaa'ilaa mallatteessifadhu qabeenya isaas kan dhuunfaa isaarree gara keetti akka jijjiiru taasifadhu kanaan ala booddee mootummaan yookiin immoo haati manoonni isaa duraa keessa seenanii si jeequu danda'u jedhanii na gorsanii anis takkaafuu jireenyi koo biyya kana keessatti badeera bakkattin abshaalomuu qabutti abshaalomuun qaba jedheen nama kana bakka afaansaa hiikeen dubbannetti dirqiidhaan waraqaa kana nan mallatteessise. Dirqii isiniin jechuun koo niyyuu dirqiidhaan wanta baay'ee na godheera mitiire ani immoo dirqiidhaan bakka isa dhukkubuu danda'u tuquun waraqaa kana nan mallatteessifachiise. Kanaan waan hundumtuu naaf xumurame. Tarii si'a kanatti dammaquunsaa rabbumatu qabeenya isaa kan koo gochuuf jedheeti malee erga boqotee yookiin immoo erga du'ee tureera. Naaf mallatteessee waan hundumayyuu xumureen guyyaa 2 booda otuman taa'uu ijjisaa gaggaragaluuf jennaan ambulaansii waameen gara hospitaalaatti fudhee deeme. Yeroo kanatti si'a lammataatiif dhiigni gara sammuu isaatti dhangala'ee qaamni isaa guutuun karaa tokkoon ija isaa, funyaan isaa, sammuu isaa, mangaagaa isaa, gurra isaa, harka isaa, miila isaa dabalatee hojjechuu ni dhaaba. Namni kun waggaa 2 anaatiin dhukkubsachiise mitiire otoo natti taphatu ani immoo waggaa 3 isa dhukkubsachiise. Turtii waggaa 3 kana keessatti dubbatee hin beeku. Qabeenya guddaa biizinasii gaarii qaba. Hayyoota bebbeekamoo biyya kanaa waliin illee hojjeteera. Hojjechuu qofa utuu hin taane maqaan isaa bakka gurguddaatti illee barraa'eera. Hidhatti kanaan haa beekamu malee manatti garuu namni kun anaaf bineensadha. Waggaa 3 mataa kiyyaan otoo hin taane qabeenya isaa to'achuun nama qacareefiin ergan dhukkubsachiisee booda halkan tokko lubbuun isaa baate. Qabeenyi isaa guutuun mana dabalatee kan koo ta'anii firoottan isaarraallee adda citeera. Yeroo ta'e qofa obboleessi isaa boqotee jennaan gara biyyaatti galee sanuu maatii isaa guutuu waliin walitti bu'ee akka isaan irraatii adda cite ni haasa'a. Maarreegaa qofaa koo qabeenya guddaatti darbeen jiraachuu jireenya eegalee. Qabeenyi kun guddaa waan na ta'eef sa'aatii koo guutuu 24 umurii waggaa 33 haga 42tti waggaa 9 guutuu qabeenya kana ergan bulchee booda maatii koo haadhaa fi abbaa koo akkanumallee ijoollee obboloota koo 2
obbolaa koodha jedheen gara biyya Ameerikaatti fidadheen jiraachisuu danda'eeraam. Jireenyi isaaniif hin eegales jireenya bareedaa ture. Haa ta'uutii garuu haatiif abbaan koo waggaa 2 erga jiraatanii booda jireenya biyya kanaa jiraachuun itti ulfaate. Haalli fi aadaan duudhaan biyya isaaniitii ollaa fi fira waliin baran biyya kanatti akka isaan jaallatan ta'uu fi waan dideef gara biyyaatti deebi'anii. Abbaan koo waggaa 4 dura dhukkubsatee addunyaa kanarraatii boqote. Amma haadha kiyyaa fi obboloota kootu jira. Isaaniif magaalaa Finfinneetti mana bareedaa appaartaamaa bibbiteefiin jireenya qananii akka isaan jiraataniif hanga humna koo hundumaa godheera. Waggaa 9 mataa kiyyaatiin ergan hogganee maatii kiyyaafis kana hundumaa ergan godhee booddee garuu jireenyin ani jiraachaa jiru jireenya sobaa fi gatii hin qabne ta'uu naaf galaa dhufe. Kanaaf immoo sababa kanatti ta'e gaa'ela sirrii fi ijoollee dhabuu kiyyadha. Yeroo turtii waggaa 9 kanatti hojiin humtuu dhuunfaa isaatiin hogganuun qabeenyi ol bu'uu fi gadi bu'uun wanta nama maraachuuf dhugaatiiwwan garaagaraa qaalii ta'an biyya Ameerikaa keessaa fi dhiirota garaagaraa waliin akka abbaan manaan koo hiriyoota isaa waliin wal na barsiisetti waliin bahuu yookiin immoo ciisuu amaleeffadheera. Kaleessa abbaa manaa keetu si dirqisiisee har'ammoo maaliif mataa keetiin kana raawwatta yoonaan jettan fedhii kiyyaan isaa ta'u jaalatameen erga abbaan manaan koo boqotee booda dhiira waliin yeroon ciisuun karaan uumamaa anaatiin hin gammachiisu. Kan ani barbaadu karaa ittiin abbaan manaan koo fi hiriyoonni isaa natti taphachaa turanidha. Haala kana keessan dabarsee haala kana keessan ture homaa cubbuu ta'e natti hin mul'anne. Ijoollee ana waliin iskoolaarshiippii dhufanii barnoota eegalanii keessaa tokko turtii yeroo dheeraa booddee ijaan isaa argeen. Haa ta'uutii garuu bakki nan isatti arge bakka itti namoonni sammuu isaanii dhaban mootummaan walitti qabee gargaaruttidha. Baay'een gaddeem tarii anumtuu carraa kana keessaa tokko na dhaqqabuu danda'a ture. Ammumayyuu kanarraa hafuu koof rabbiif haa galatu. Haa ta'uutii garuu amma maalirra jira jedheen yeroo sanarraatii kaasee of gaafachuun eegaleem. Jireenyi koo duwwaadha. Maallaqa yookiin immoo doolaara qofatu guute. Warreen ani waliin barachaan ture ijoolleen isaanii gurguddatanii kutaa 2 kutaa 3 akka gahan maatiin koo nattaasa'u. Ani garuu umrii waggaa 42 ta'een abbaa manaas ta'e dhala hin qabu gogduun ta'e. Kanaan nattaafu jedheen gara biyyaatti deebi'een tarii sa'aatii sanatti umriidhaan nama madaalutti cidha maallaqa mataa kiyyaan qopheesseen kolfaa fi gammachuun bakka bitaa namatti galutti veeloo uffadheen gaa'ela raawwatadhe. Haa ta'uutii garuu dhalli gadameessa koo keessatti uumamuu didee deebiseen gara biyya Ameerikaatti maleen jireenya hiika hin qabne gammachuun keessan darre bahanii galanii hojjettoota na jalatti hojjetanii qofa to'achuu ta'e hojjechaa jiraachaan jiraam. Tarii seenaa koo gadi keessa bu'een hinaasofneen ta'am. Haa ta'uutii garuu dhaamsinanii dhaloota kanaaf hin qabu. Warreen gara biyya Ameerikaa dhufuus ta'e biyya hambaa deemuu akka ajaa'ibaatti yaaddan kan isin jiraattan biyya lafaa kanarra jireenyuma tokko waan ta'eef baay'ee yaaduu baay'ee dhama'uu baay'ee dhiphachuu dhiisaatii achuma biyya keessanitti jireenya isiniif ta'e rabbi buddeena isiniif baneen argadhaas dhabaas umurii jaallachuu qabdanitti jaalladhaatii umurii immoo gaa'ela dhaabbachuu qabdanitti gaa'ela dhaabbadhaatii ilmaaniin eebbifamaatii jiraadhaa isiniin jechuun barbaadaam. Ijoollummaa kootii kaasee xiyyeeffannoon koo barnootarra waan ta'eef sekendii tokkoof jireenya jaalalaa umurii koo keessatti dabarseen hin beeku. Barnoota koo xumureen gaa'elattiin seena yookiin immoo jireenya akkanaattiin ce'a jedheen karoorfadhus haa ta'uutii garuu haalli akka nuti yaannetti otoo hin taane uumamnii fi uumaan karaa irra nu deemsisteeniin hin goyyominaa. Namni biyya hambaa deeme nama biyya jirurraatii cubbuu addaa bare yookiin immoo shaakale kan mataa isaatii ni qabaam. Namni biyya jiru garuu akka haatiif abbaan keessan obboloota keessan guddisteedhaam. Qulqulluu isaatu jiraam. Takkaa jireenya ani bare bartanii jennaan duubatti deebi'uun baay'ee ulfaataadhaam. Sanarraa immoo darbee yeroo tokko maallaqa jireenya nama tokko jijjiiruu danda'uutiin qoricha biteen liqimsaam. Qaama kiyya baqaqseen hodhisiisaam. Kun hunduu cubbuunanii biyya ormaatti horadhedhaam. Jireenyi wanta hamma kanatti fiiganii fi waan addaa ta'e tokko of keessaatii hin qabdu. Yoo tolle yookiin immoo eebbifamne jireenyuma haatiif abbaan keenya jiraanne irra deebineetii jiraannaam. Ani garuu kana gochuufillee carraa hin arganne. Wanta haatiif
haatiif abbaan koo jiraataniin olitti jiraachuuf fiigaan ture. Kanan jiraadhe garuu kan namaan gadiiti. Umrii koo malee haalan taaniin, jireenyan taaniin, aadaa fi safuu hin beekneen gudeedamaan ture. Bakkan dhukkubsadhetti bakka lafee miilla koo sochoosuu hin dandeenye irratti ilmi dhiiraa nadhaanuutiin jireenya koo balleesse. Karaa namni seera qabeessaan waliin ciisu nutoon taane karaa uumamnii fi uumaan hin eeyyamneen isaan waliin ciisaan ture. Booddee irratti anis sana malee yeroon ilmoo dhiiraa waliin ciisu gammachuun dhabe. Kana gochuuf immoo maallaqa gurguddaa kanfaleen miira kiyya daqiiqaa muraasaa gammachiisuutiif umrii koo kana keessatti waa hedduu dabarseera. Haa ta'uutii garuu har'a hundumti kunneen iyyuu na harkan jiranii. An harka duwwaa koodhaa nan hojjedha. Har'as qabeenya maallaqaan otoo hin taane kan abbaa manaa kiyyarraatiin dhaale doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu nan qaba. Haa ta'uutii garuu maal akkan godhu gaafan du'u eenyuun akkan dhaalchisu Rabbi qofaatu beeka. Kana hunda qabaadheen biyya kana keessatti haala namoonni hedduun na kabajaniin jiraachuu koorra kanani filadhu ture. Baadiyyaa mana kootti galeen gaa'ilaan otoo hin taane manatti daheen ilma abbaan qabne guddisaa arrabsameen abaarameen otoo hin jiraadheera ta'ee baay'ee natti tola. Biyya kana jiraachuurra abaarsa haadhaaf abbaa yookiin immoo akkoof akaakayyuutu bareedaadha. Ani hamman dubbadhuu danda'uun afaan isiniif galuun dubbadheera. Isin immoo keessumaa biyya hambaa jiraachuu, biyya hambaatti baqachuu, biyya hambaatti qabeenya godhachuu, jireenya biyya hambaa feetan seenaan koo barnoota isiniif haa ta'u. Ani obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.